Akkuma beekamu dhaabbilee daldalaa hundaafuu yookaan namootan daldala keessa jirtan hundaafuu haalli duudhaalee yookaan qajeeltoowwan qabiinsa maallaqaa yookaan faayinaansii galma gahiinsa daldalaa keessatti akka malee barbaachisa. Kanaaf qajeeltoowwan bulchiinsa faayinaansii maal fa'a? Kutaa dabre keessatti qabxiilee 10 laallee ture. Kutaa irraa keessatti ammoo qabxiilee hafan kan laallu ta'a. Jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyya bakkuma jirtanitti salaamanni kiyya isin haadha qabu fan isiniin jiru waan obboleessa keessan daraaran. Akkuma beekamu chaanaala kanaan waa'ee dhimmoota biiznesaa yookaan daldalaa fi diinagdee akkasuma qabiinsa maallaqaa deebi'ee faayinaansii islaamaatii fi yaadota daldalaa garaagaraa kan itti wal barsiisnudha. Kanneen hanga ammaa gara chaanaala keenyaa dhuftanii sabskiraayib gootan galanni keessan guddaa akka baharaati. Warri hanga ammaa maatii keenya hin ta'in gamanumaan gara keenya dhuftanii akka nuti dabalamtan isin afeera. Keessattuu ijoolleen afaan Oromoo dubbattu yaadota yoo qabaattan gara komantiitiin akkanaa keessaniin isiniin jechuu barbaada. Wantoota akka isinii fooyya'u barbaadan jechuu kiyya. Kanaaf har'aaf asumaan gara sagantaa keenyaa kan ceenu ta'a. Na waliin turaa gara tokkollee deeminaan isiniin jira. Galatooma torbee dabre duudhaalee yookaan qajeeltoowwan bulchiinsa faayinaansii kutaa takkaffaa laallee turre. Torbee dabre keessatti qabiyyee keenya ka torbee dabre keessatti qabxiilee 10 kanneen ijoo tahan bulchiinsa faayinaansii keessatti kanneen ijoo tahan qabxiilee 10 laaluun keenya ni yaadatama. Warreewwan viidiyoo san hin laalin irra deebi'aati ilaalaa hedduu isin fayyaddi. Sababni isaatis namni tokko daldala isaa keessatti akkasuma dhaabbanni daldalaa tokko daldala isaa san keessatti galma gahuudhaaf duudhaaleen faayinaansii yookaan qajeeltoowwan qabiinsa faayinaansii fi maallaqaa isa bu'ura. Akka fakkeenyaatti irra baay'een nama keenyaa lakkoofsi herregaa isaatii fi lakkoofsi herregaa kan daldala isaa walirra jira. Hunuu akkaataa qabiinsa maallaqaa yookaan faayinaansii biizinasa keenyaaf barbaachisuu fi dhuunfaa keenyaaf barbaachisu walitti maknee rakkoo biraa keessa biizinasni keenya akka galu nu taasisa. Kanaaf yeroo hunda akkamitti akka adda eenyuu fi maali qajeeltoowwanii fi duudhaaleen bu'uuraa qabiinsa faayinaansii kan jiru baruun barbaachisaadha. Kutaa lammaffaa keenya har'aa kan itti fufnu ta'a. Tokkoffaa bajataa fi karoora. Bajata yookaan nafaqaa jechuudha. Bajataa fi karoora lafa kaayachuu jechuudha. Laali bajanniinii fi karoorri bu'a qabeessa ta'ee fi gahumsa qabu haala faayinaansii keenya kan waliigala yookaan kaartaa faayinaansii keenyaa kan waliigala nutti agarsiisa jechuudha. Gaafa haala faayinaansii keenyaa kan waliigalaa agarree maaliif nu gargaara? Baasii eeggamuu fi akkasuma baasii fi wacii eeggamuu galmeessuun akkasuma qabeenyota ramaduu of keessatti qabata jechuudha. Maal hubannaas keessatti baasii fi galiin keenya kan eeggamu kan silaa argachuu deemnuu fi kan baasuu teenyu maal faadha kan jedhuu fi akkasuma qabeenyota keenya bakka sirriitti akka ramadnuu fi karoorrii fi bajanni bu'aa qabeessi nu gargaaraa jechuudha. Takkaffaan isa kana. Inni lammaffaan qabiinsa dhangala'iinsa yookaan hooggansa dhangala'iinsa maallaqa. Kana jechuun maallaqa keenya yookaan baasiidhaa fi galii jidduu haalli baasii fi galii keenya jidduu jiru madaalawaa akka ta'uu fi akka baasiin galiin caalle galiin akka baasii caaluu fi jidduu isaanii tana wanni jiru madaalawaa akka ta'u of keessa qabata inni kun. Kuni ammoo murteessaadha daldala tokko keessatti. Maali baasiin tiyya galiin ani harkadhe hoo? Yoo baasiin ka galii caaltu taate sababni itti caale maali? Akkamiin sirreeffadhaa baruudhaaf? Akkaataa dhangala'iinsa faayinaansii kaashiidhaa jechuun maallaqa kaashiidhaa ittiin qabnu murteessaadhaa jechuudha. Keessattuu mizaana jidduu galii fi baasii jiru eeguun jechuudha. Kuni ammoo humna dhaabbanni keenya yookaan daldalli keenya kaashii isaa hoogganuu irratti qabuu fi investimentii isaa guddisuu irratti qabuuf akka malee barbaachisaadha jechuudha. Inni sadaffaan investimentii tarsiimoon
masakame irratti hirmaachuu. Kun jechuun dhaabbileen martinuu imaammannii fi akkasuma qajeelfama irratti hundaa'uudhaan odeeffannoodhaa fi imaammata akkasuma qajeelfama jiru irratti hundaa'uudhaan maaliif haala jijjiirama gabayaatiis tahee akkasuma haala rakkoo siyaasaa garagaraatiin yookaan haala uumama haala uumamaatiin rakkoo dhufuu mudattu jalaa bahee daldala isaasan investimentii isaasan keessa turuudhaaf dhaabbileedhaa fi namni dhuunfaa kamiyyuu jechuun haala odeeffannoodhaa fi barnoota irratti hundaa'een investimentii tarsiimawaa hojiirra oolchuun barbaachisaadha jechuudha. Kuni ammoo gaafa investimentii tarsiimuun masakame hojiirra oolchite galiin kee dabalaa dhufa waan taateef gaafa san akkasuma gaafa daldaloonni yookaan investimentiin garagaraa gad deeman ati achi keessa turuu dandeessaa jechuudha. So kanaaf investimentii tarsiimuu irratti hundaa'ee baafachuu fi hojiirra oolchuun barbaachisaa jechuudha. Inni dhuma to'annoo baasiitii fi bulchiinsa baasiiti. Kuni ammoo ramaddiinii fi yookaan to'annoon qabeenya galmeessu akkasuma qabeenyi keenya haala itti ramadamuu qabuu fi deebinee haalota baasii keenyaa to'achuun barbaachisaadha. Kuni maaliif nu gargaara? Daldala keetiis tahee yookaan dhaabbanni daldala keetii birrii isaaf barbaachisaa ta'e yookaan waan isaaf barbaachisaa ta'e irratti maallaqoota baasii gootu baasii godhuudha malee waan isan barbaachifne kan ifii barbaadde irratti godhuu miti jechuudha. Kuni ammoo maaliif si gargaara? Baasiilee hin barbaachifne irraa if qusattee baasiilee daldala kee guddisuuf si barbaachisan bicha irratti akka baasii ta'e baaftuuf si gargaara. Inni kun ammoo humna qusannaa keetiitii fi investimentii keetii wal sii kaasaa jechuudha. Duuba sagantaan har'aaf isinii qabadee dhufe kutaan lammaffaan isa kana fakkaata. Qophii wal fakkaattuun torbee dhufu hanga walitti deebinuu hundi keessan bakkuma jirtanitti nagaa naa turaan isin jaa. Peace.